Dafne rakkabu kana warra lamaatu tummaa biyya jiru yeroo takkaaf ibsa wayii irratti namee kun sirrii miti jedhamee jiru kanarraa hubachuu ni dandeenya siin jechuudha akkama fakkeenyaaf guyyaa leessaa Oromiyaadhaan kana yaadamee ture qeroon kun ammoo kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatu daa'ima Amaaraatu ijoollee Oromootiin xurii bara dhibbaa alaabaan teessan hoggaa faarsitan xurii bara dhibbaa dhiigaan sirraa dhiinee wareegama qaalii alaabaa ol qabne jettanii xurii bara dhibbaa maalirraa dhiitan maal waan daa'imni ni haasaan jaa namni sun tarii nama ijoollee achitti barsiifatu ta'uu danda'a. Kana daa'imni haasaa jedhu kuni duula qindaa'aa jaaramee wanni haadhaaf abbaan manatti odeessan waan akkanatti dirree taa'u kana arra afaan keessa qabatanii maarreedha waan hin taane yaada fudhatama hin qabne wanni godhu ofiif keessaa qabaachuu arra namni abiyyi achi olitti aangoo achi keessatti qabu ni jira waan kana waan murtaa tokko bahee dubbatee jira waan kana dhaabsisuuf maal godhaa jira tarkaanfii inni fudhate maal kuni akkuma jaamaa jiru akkuma beekamus ummanni Oromoodha rakkoo kana humna fiinxaaleeyyii kana warra sirna durii leellisuu deemu kana qofaan irra gaggeessu jira jee mootummaan na gargaara jee waan gargaarsa mootummaarraa eegus hin qabu mootummaan qaama waan kana qindeessee oofu ta'uu kanarraa ni hubatta jechuu barbaade kanaaf akkuma jaame ummanni of jaaree tokkummaadhaan qabsaa'ee waan kana irra aanuun barbaachisaadha. Ja, hayyaga hojjettoota daawwattoota keenya ajandaa keenya lammaffaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Mee fantaallee qabdi lammaffaa kana kaka'umsattiin. Ja, Oromiyaa guutuu Itoophiyaa keessatti nageenya erga dhabamee toora keessumaa erga waliigalteen Piriitooriyaa yookaan gara Afrikaa Kibbaatti TPLF fi mootummaa Bilisiginnaa gidduutti raawwatame booda muggaatti kan dhiibame lola Oromiyaa keessatti lola Oromiyaa keessaa humnoonni waraana bilisummaa Oromoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fi Bilisiginnaan gidduutti waraanni dhufee jira gidduutti immoo siviiliyaan